bara Itaalii amanuu dadhabaniit bayyana guddataa morma muramee Room geessanii morma isaa jechuudha. Seenaa saamamii fi seenaa hatame kana abbaatti deebisuuf immoo kan duraa eegamudha. Kana waan ta'eef nuti Baqqalaa Wayyaa biyya irratti du'e biyya gubateef Baalchaa Abbaa Nafsoo biyya gubateef Gara Maariyaam Gaarii biyya gubateef Mardaasaa Gadaa biyya gubateef bayyana guddataa biyya morma murameef morma muramii Itaalii geessanii bayyanaan bara 1928 amma 33tti bara Itaalii amanuu dadhabaniit bayyana guddataa morma muramee Room geessanii morma isaa jechuudha. Bayyana guddataa Qanyaazmaach bayyana guddataa Awaash Eefoo Ambassoo Deenyu isa deebisitii Jamamaa Gadaatii fi Caalaa Gadaa obboleeyyan lamaan obboleeyyan Fitoorarii Mardaasaa Gadaa Ashoo Maramitti du'an. Dajjaazmaach Baqqalaa Wayyaa Obsee Qumbii Matrayyasiidhaan xiyyaara Ashoo bakkee amma siidanni gootota Oromoo siidaa gootota Oromoo siidaa yaadannoo nama 42tiif Geetuu Galatee Dugdaa abbaan qabeenyaa ijaareef iddoo inni xiyyaara itti buusisanitti kan ijaarame siidaan sun jechuudha. Yaadannoo guddaadha. Yaadannoo guddaadha. Kana biyya isaaniitti gubatan san nutis dabarsinee siifan guggubadha akka dhakaa gaayyaa gaayyaan argite yoo taate tamboo moo waan tokko kan irra buusaniiti ibidda irra kaa'aniiti warri duratti yoggaa gaayyaa isaan butan